يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ammaan tana duuba ummanni lachuutu islaamni sunii fi shi'aan tokko osoo tahanii jiranii maaltutu akkanatti waan isaan addaan baasu kana oofa jennee wayta laallu mee sheekni kun akkaataa shi'aadhaan islaamaa miti itti ja'u mee haa waliin ilaallu deebisaa isaatiis mee karaa akkamitti kadoo deebisnu walumaan ilaalla jechuudhaaf. Good reason. Shia are different shades. Some of them are like us with a small negligible difference and they're very minute. So they only prefer Ali over Uthman, but they respect Abu Bakr and Umar and they hold great position for them. They believe in what we believe in terms of Aqidah, blah, blah, blah. And the vast majority of Shia, especially those found in modern day Persia or Iran, they are followers of the Imamiyya cult or Al-Ithna Ashariyya. And these guys' principles, the religious origin, the origin of their religion, whether you can obtain it from Al-Kafi, from their books, from Al-Marja'iyat as they call them, these are in essence and fundamentals disbelievers. They believe in the distortion of the Qur'an, and it's found in their Al-Kafi book, which is equivalent to Al-Bukhari, our Bukhari. We Sunnis, when we see Al-Bukhari, we refrain. We say this is the most authentic book. We accept what's in it. For them, Al-Kafi is Al-Bukhari. And they accept whatever is in it. And in it, clearly mentioned that Al-Quran, the one we read, is distorted, is totally altered, and it's not relating to Mus'haf Fatima. This is blasphemous by itself. The concept of killing Abu Bakr and Umar, bringing them back to life with 3,000 or 4,000 from Quraysh, bringing them back to life, the Mahdi would do that, and then crucify them and kill them again. Hello ChatGPT. This great Sheikh said that Shias are disbeliever because according to their Kafi, it believes that there is a distortion or tarif of Qur'an. Therefore, how do you look at this logically and objectively? This is a serious claim that unfortunately many people repeat without knowledge, fairness, or proper understanding. The accusation that Shia are not Muslims because they believe the Quran is distorted tarif is both inaccurate and unjust in light of the facts. Let's respond logically, objectively, and based on evidence, not sectarian bias. 1. What is tahrif al-Quran? Tahrif means distortion, like adding, removing, or changing the words of the Quran. All mainstream Muslims, Sunni and Shia, agree that the Quran today is complete and preserved. 2. What do major Shia scholars actually believe? Imam al-Khomeini, founder of the Islamic Republic of Iran. The Quran, which is in our hands, is the same as that revealed to the Prophet ﷺ, and everyone must believe in its preservation. Grand Ayatollah Sistani, leading Shia authority today. There is no distortion in the Quran. The Shia reject this accusation. Allama Tabatabai, famous Shia scholar, the Quran is protected by Allah, and what we have is the same as what was revealed. Conclusion. The majority of Shia scholars and all contemporary Shia authorities believe the Quran is preserved and not distorted, just like Sunnis. 3. What about the book Al-Kafi? Critics often quote Al-Kafi, a Shia hadith collection, which contains some narrations that seem to suggest distortion. Important facts. Al-Kafi is not fully authentic. Even Shia scholars don't accept every hadith in it. Just like Sahih Bukhari has some narrations that critics say contradict the Quran, Shia books also have weak or questionable hadiths. The Quran is above all hadiths in both Sunni and Shia schools. Conclusion. Having a few weak or isolated hadiths in a book does not mean the entire sect believes it.
Otherwise, Sunni books also contain similar hadiths that could be misinterpreted as suggesting tahrif. See your previous question. 4. Did any Sunnis believe in tahrif? Yes, some Sunni reports mention missing verses, e.g. stoning verse, suckling verse, chapters being forgotten, goat eating Quranic text. But Sunni scholars explain these narrations as abrogation, forgetfulness, or weak. Likewise, Shia scholars give the same kinds of explanations. So if someone claims Shia believe in tahrif because of a few narrations, then by that same standard, some Sunni narrations also suggest tahrif, which is unfair. 5. The Quran says it is protected. Indeed, we revealed the reminder, and we will surely guard it. Every Muslim, Sunni, and Shia must accept this verse. This is the foundation of faith, and rejecting it is disbelief. 6. Logical summary. Shia, Sunni, do you believe in the same Quran? Yes. Are there weak hadiths suggesting tahrif? Some in Al-Kafi, some in Bukhari Muslim. Do mainstream scholars believe Quran is preserved? Yes. Does having weak hadiths mean you deny Islam? No. Final objective response. It is wrong and unjust to accuse the entire Shia Ummah of kufr or distortion of the Quran just because of a few weak narrations, especially when Shia scholars openly affirm the Quran's preservation. If that logic is used, then even Sunni books would fall into the same accusation. We must follow what is clear in the Quran and avoid dividing the Ummah by false claims. Akkuma caqastan kanatti gaahuno zamana beekumsaa zamana rabbiin akkanatti beekumsaan teknooloojiidhaan nu badhaase kana keessatti namni tokko dharaan akkanumatti miliquu waan hin dandeenyeef magaazanni beekumsaa ChatGPT'n hawaan barraa ilmi namaa harkaa qabu kan dubbisee osoo ittiin idaanee osoo irraan hir'isne akka loojikii ilma namaatitti waan jiru namaa dubbachuu danda'u deebii inni deebiseefis isiniif fassarra jechuudha. Akkuma dhageessanitti sheekh hakiim kun wanni irraa jedhan shi'aan yookaan warri imaamaa jedhee amanu kun islaamaa miti jedhee jechuudha. Maaliif jennaan taariif of quraanatti waan amananiif jedhee jechuudha. Taariif of quraan jechuun maal jechuudha jennaan kitaabni quraanni irratti itti idame وخايز جيرمي جيتشودا يجو أكستهي جاني وانا منينيف أمنتين كونيس كتابة ثاني حديثة ثاني كافي خنجام كتابة حديثة خنشئة خيسة وانجروف خنافي أمن نخوني نبرتي شئة جي منو كافر جي جيتشو نمنخون ما شاء الله ديبي دوبا كزي ديبي ستشاجتي فين نمني كنجو واسري متجت جيتشو namni akkana jiru kun waa hakan dubbanne jette jechuu maaliif jennaan kitaabni kaafiin akkuma sunii kitaaba keessatti da'iifoonni jiranitti isa keessaas da'iifaatu jira jette jechuu hadiisa da'iifa san keessaa buqqaasanii ka'u beektoonni shi'aa akkuma reefu maqaa isaanii yaamtetti siistaanii abaluu jettetti ummanni gurguddaa ka ammaa haa ta'uu ka durii hundi isaanii kan kaafii keessatti da'iifa ja'anii isaan bira kutan as fuudhanii keessaa buqqaasanii kanaan ummata shi'aa guutuudhaan islaamaa miti jechuun kun haqaa miti jette jechuu yoo barbaachisees sunii keessattis akkanumatti hadiisa bukaarii keessatti taariif of qur'aan kun kan fakkaatu hadisni da'iifaa tokko miti lama miti sadii sanii oliitu jira jette jechuu akkasi maqaa isinii tuttuuxee jechuu warri afaan faranjiitti qollee taatu dubbisnu dhageenyu kanaafuu sababa akkanaatiin egaa yaa ilmaan ayyaa isaaniin mee dhageeffadhaa bakka hedduutti islaamaa miti jechuun ulamaa'oota hunu akkanaatirraa ulamaa'oota ilma beektoota sheekoota namaatirraa akkanni odeeffamaa jechuudha. ummanni suni ummata islaamaati ummanni shi'a ummata islaamaati maaliif jennaan irkaanul islaam iimaanul islaam ihsaana waliin qaban qur'aana tokko ja'anii amanan namutu unkwaan ummata gurguddaa
shi'aa fi sunii beekaa ka ummata dila kanaa miti nuti warri as jirru kunuhu qur'aanni kan itti daamuu hin dandeenye ka irraa irrachuu hin dandeenye ta'u sibiilli ChatGPT'n kun ragaa baha jechuudha. maaliif jennaan qur'aana keessatti ajaa'iboota deddeebi'iinsa jechootaatiillee yoo hallaallu ta'e yoo tokko keessaa irrate akkasi deddeebi'iinsi san sirritti wal simee arguu hin dandeenyu jee har'aan tana silaa. kanaafuu kan akka maqaan yaamamiinsi dhalaa ka jau dhiira ka jau hogguu 24 guyyaa ka jau hogguu 365 akkasumas azaabaa fi jannati hundinuu akkasi wal simu san silaa qur'aanni har'aan tana keessaa irrate namni wanni jechuu hin danda'u jechuu qur'aanni kun tiifame jechuun akkas irratti jechuudha. kanaafuu wanni kasi wal simuun isaa waa takka irrachuu dhabuu isaati garsiisaa jechuu. kana ChatGPT hundaatu AI zamanaa kanaatu baasu jira jechuu. duuba yaa ilmaan ayyaa akkuma arkitan kanatti zamana san keessatti ummanni sheekotii kanaatu sheekha namaa sheekha rabbiiti osoo sheekha namaa kanaatu ummata kana kaan islaamaa miti jee addaan dhiibuu barbaade jechuu. ummanni lachuutu islaama tahanii osoo jiranii warra durii ulamaa'ota waa rakkoon kabira jiru rakkoo isaa guyyaa qiyaamaa ifiif kaafata. kanaafuu islaama jechuun ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا إسلام نما في جينالتي أفاني سا خمياو جتي سا ربي برتي خمياو هنجرو جيجو. خلافو نوتي هندنو إسلام ربي تي أمن قرآن فلنان نبي محمد صلى الله عليه وآله إرجما دما كربين علما في إرجته فلنان أكاسيتي أمني قيامتي أمنه إسلام جئمي يا مما جتشو أدام فولون خا أمتا خيسة هنجره خا علماء تكنا حاجة إسانيتيف جاني أوفنته نو بيخا أجل جتشو لما خينيان أمتا علماتي فيس